Ganni dukkana samiin duumessa dorroba bokkaa yandootu rooba kakawweettitu baay'ata biiftuutu duumessa keessa dhokata lafatu dhoqqaa'ee mucucaata galaanatu guutee manii ba'a fira gamaa gamanaatu wal arguu dadhabee rakkata. Ganna dukkana keessa malkaan hin booraa firri adda dicita allaattiin illeen olqatti galti ija dukkaneeffattee galti bofti illee ijatu jaama. Seera Oromoo keessatti immoo seera gadaa gubbaatti naa jedhan ji'a haamlee naasee keessa seerri hin tumamu gumaan dubbatamu. Ganni fi gamni nama dabsaa jedhu ganni nama dabsa waa hundumaa gaaraan roobaa dakaan qorraa nama dabsa. Ganni gurraachaan fakkeeffamee tooni ibsama. Gurraacha yoo jennu garuu gurraacha lama addaan baasuu qabna. Gurraachi inni tokko gurraachummaa Waaqayyooti. Oromoon waaqa isaa gurraacha garaa garbaa jedhan. Gurraachummaan Waaqayyoo iccitii ta'uusaa, kan biran ga'amne ta'uusaa, beekumsaa ol ta'uusaa kan agarsiisudha malee waan neegatiiv ta'een kan ibsamu miti gurraachummaan Waaqayyoo jechuudha. Gurraachummaan gannaa garuu waqtiin kun ulfaata jireenyaaf mijataa ta'uu baachuusaa qorumsota adda addaa bu'aacee hedduu qabaachuusaa agarsiisuudhaafi jechuudha. Ganni gurraacha gaafa gurraacha jennu garuu waaqaan fakkeeffama. Ganna keessatti waa hundi dhalata. Yaada waaqaa keessattis waa hundi dhalatee uumama ta'a. Ganni gurraacha dukkanaa jechuun dukkanaa'e jechuu ta'uu hin taane jireenya dhala namaatiif wanti barbaachisan hundi ganna keessa dorroba. Ganni dukkanaan fakkeeffamu waa hedduu of keessatti qabata. Oromoon samii gurraacha'u waaqa uumaa isaatiin fakkeeffata. Ganni rooba qaba. Roobni waan lubbuu qabu maraaf barbaachisa. Ganni qonnaan bulaaf yeroo hojiiti, yeroo dhamaatee cimaati. Qonnaan bulaan roobaaf cabbii keessa lafa qota, sanyii facaasa, sanyii baay'isa. Sanyiin faca'e birraa daraaree ija godhata. Akkuma walii galaatti hawaasni Afrikaa kuni keessattuu hawaasni agraariyaan jennu qonnaan bulaan kuni ayyaana isaa diinagdee isaa waliin yookaan immoo uumama waliin waan jiruun walitti dhiyeessi kan inni kabaju. Kanaaf feestivaalli kuni Harvest Festival jedhama. Ganna keessa namni illee qeerraan fagaatu, loon illee qeerraan fagaatu, bofti illee jambanatu, bineensi warri hundi boqonnaa qaba. Yeroo oomishaati normaalii. Guyyaan guyyaa dhaleetu torban ji'a ta'a. Ji'oonni walitti da'amanii waqtii ta'u. Waqtiin waqtiitti ce'a. Saddeenni diroo naanna'a. Ganna akka dukkanaa'etti nafu ni darba. Birraan ni bari'a. Galaanni manii ba'e manitti deebi'a. Lagni boora'e ni taliila'a. Lafti bacaqaa'e ni qoora. Samiin duumessaan dukkanaa'e ni qulqullaa'a. Ililliin ni daraarti. Baaqelaan ni asheeta. Dacheen magariisa taati. Ilillii birraan faayamti. Booqa bira kan jedhu malkaan safuudha bakka isaatti deebi'an qarar firri wal arguu jammara. Gaafa kana uffatti gammachuu dhabaasee ibsaa saddeeta jedhee ibsata. Firraa lafti jajjabaadha. Walitti namaa qaba. Namni lafa jabaataa sanarra ijjatu humni isaas kalaatiin isaas jabaata. Dirreen isaas jabaata. Kanaaf birraa nagaadhaan nu gahii jedhu. Masqala irratti ayyaanni dubartootaa jira. Yeroo wayyaa aadaatiin faayamanii qophaa'anii yeroo ayyaana isaaniitti gaggeeffatan waan ta'eef yeroo barataan isaanii baratu, yeroo asheenni qaqqabee, yeroo addatti lafti magariisee abaaboon daraaree yeroo itti miidhagu waan ta'eef ayyaanni masqalaa dubartootatti akka addaatti ilaalama. Birraan ifa yoo jedhamu ganna gurraacha kana keessaa waqtii yookaan tibba ba'uun keenyatti mirkana ta'uu agarsiisuudhaaf. Lafti dhoqqeen irra guuteetoo jiru mijataa hin taane suni amma keelloon irratti margeera. Lalisaan irratti margeera. Bu'aan roobichaa qabatamaadhaan ni mul'ataa jechuudha. Bu'aan gannichaa qabatamaadhaan ifa ba'eetoo kan mul'atu birraa irratti. Oromoo biratti wal argaan waliin jiraachuun hawaasummaan jiruuf jireenyi nama waan ta'eef namni gaafa walirraa fagaatee
mandara isaatti yookiin qeeqee isaatti murtaa'u sun dukkana ta'eetiin ibsama malee dukkana saroobaa jechuu iyyuu miti. Yeroo birraan bari'u simbirroo masqalaatu mul'ata. Culullee godooba bofatu jasaaqqata. Kiiloleetu kiilola simbirrootu weeddisa. Kanniisatu daraaraarraa ursa. Collee fardaatu dirree mimsa. Hameessatu mirgisa. Jabbileetu burraaqa. Birraanni urgaa'a. Birraanni bareeda. Birraan ifa. Ganna keessa midhaan ni facaaftaa, ni du'aa, ni tortoraa, garuu ammoo firii baafateetu ba'aa jechuudha. Birraa jechuun inni ganna du'eera jetteetu abdii kutteef sun lakkin duune ani laliseera daraaree jira kan jedhu kan itti agarsiisu jechuudha. Inni ganna keessa dorrobe sun gaafa ifti birraa itti dhufu sun immoo abaaboo baasee cehee bareedee hundi dhufa. Birraan bara haaraadha. Barri haaraan Itoophiyaa jalqaba waqtii birraa fulbaanarraa eegala. Sabaaf sablammoonni hedduun bara haaraa baatii fulbaanaa keessa kabajatu. Walaayittaan ayyaana Gifaataa dukkanaa gara ifaatti ce'u. Gaamoon yoo masqalaa bara haaraa, Hadiyyaan yaahudee masqalaa ifa. Oromoon masqala gubaa mallattoo ifatti ba'uu fi irreecha ayyaana galateeffannaa kabaja. Birraadha. Ifa akka bara haaratti lakka Oromoon akka bara haaratti fudhata. Kanaaf dukkana keessa ifatti yoo ba'u waaqni rooba booruu gannaa nu of galchite abaaboo birraas nu of galchii jedheet waaqa isaa galateeffateet malkaa hir'ate kana qaxxaamureet fira gamas jiru gaafachuu jalqabaa maatiin walitti cehaa. Akkaataa kanaan warri kabajan Oromoo qofa miti. Sabaaf sablammii biroos kaasuu ni dandeenya. Warra Kafaa kaasuu ni dandeenya. Warreen biroos kaasuu ni dandeenya. Maal kaasuudhaaf barbaadeetanii akka Afrikaattis akka sabaaf sablammii biyyanaattis ta'e akka Oromootti yeroo oomishaa kana wajjiniin wal qabsiisanii ayyaana kabajuun waanuma baramee fi waanuma beekamu. Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti bifa adda ta'een kabajama. Ayyaanni masqalaa galmee mootummoota gamtaa'anitti dhaabbata barnoota, saayinsii fi aadaa irratti hambaa killeeyyaa ta'ee galmaa'e tokkummaa, jaalala, dhiifamaa fi galateeffannaan beekama. Ayyaanni daamaraa fannoon dhokatee ture kan itti mul'ate Kiristoos ifa addunyaa kanaa ta'uu kan agarsiisudha. Fannoo kana waliin yommuu barbaadanii ixaana aarsan. Ixaanni sun aarrisaa deemee bakka fannoon sun jiru qubata. Ixaana kana gaa yommuu aarsanii daamaraa qopheessanii waanii adda addaa daamotii qopheessanii maal godhaniiti. Ayyaana masqalaa kabajuudhaaf dhukni falaasama keenyaa hojii fayyinaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti raawwatamedha. Hojiin fayyinaa inni raawwatame suni akkuma birraan abdii ta'e nuufis fannoon abdiidha. Ayyaanni masqalaa duraan dagatamee ture yeroo ammaa kana keessatti yuuniskootti galmaa'ee sirriitti uummanni keenya kabajaa jira. Uummanni Oromoo ayyaanota gurguddoo kabaju keessaa masqalli yookiin gubaan ayyaana guddaadha. Masqala mootii ayyaanaa dadhabaa koosin wal'aanaa iyyoo koo daraar goroggoriyaa birroolee jedhee daamaraatti naanna'ee weeddisee sirbee kabaja. Gubaan mallattoo ganna dukkana keessaa gara ifa birraatti ba'uuti. Gubaan ifatti bahuudha. Dukkana keessaa ifatti bahuudha. Mallattoodha kun Oromoodhaaf. Bara haaratti baanee ifatti baanee birraan bari'ee kan jedhu abdii itti mul'isu. Gorogorii birraa yaa birroolee irroo koo yaa baaboo goroggor yaa birroolee. Gubaanii waa hundumaa fida. Eebba fida. Eebbi kan dhufu gaafa masqalaa sana eebba dhufa jaarsa biyyaatu dhufe eebbisaa. Sirba jiraa. Gammaduutu jiraa.
sila kanaatiifuu kan akkanaati. Haati warraay haati qe'ee ateetee facaafattee qincee ishee qopheeffattee dhadhaa ishee baqfattee araddoo yookaan coqorsa kutattee maaliin nyaatta jedhama qotiyyoo xindii godhee gootaraa dilbii godhee maalii godhee jettee intalli durbaa hangafittiin fuuldura ishee diriirfattee teessee ishee gaafachaa waa'ee hormaataa ila waa'ee ifatti ba'uu waa'ee baay'achuu waa'ee dabaluu hormaanni baay'inaan mijataadha kan jedhameetoo yaadamu ganni erga ba'ee booda yeroo birraa keessatti kan yaadamu hormaanni akka gaariitti jechuudha. Midhaaniin horuun jiraachuun isaa akkuma eegametti ta'ee horiidhaafis ta'ee garuu namaaf mijataa yeroon ta'e kuni yeroo birraa kanaati. Ganna bacaqee jedhu dukkana. Irroo baay'een dukkaneessaa malkaan hin booraa firii wal nargu walitti dukkanaa'e. Gaafa dhufee jedhe biqiltuunis hin jirtu lafti dhoqqeedhaan garagala. Kan qotates hin biqila hin daraara. Lafti hin qoora hin jajjabaata. Abaaboon hin daraara. Wal arga firri. Laftintuu in urgoofti birraan urgoofti. Dhoqqeen hin darba. Firri walitti yaa'ee wal arga. Wal gammada. Waliin nyaata. Kana gubbaatti ifatti baanee jedha ibsaa sana gaafa itti garagalu dukkana keessa ifatti baanee jedhee galateeffata. Birraan gammachuudha. Dardarraniif shamarran ni gammadu ni weeddisu. Shamarran qaam'ee qunni buqqifatanii weeddisanii kennaa gaafatu. Kennaa argatu. Dardarran gubaa masqalaatti bakka gubaa fi mana namoota ollaa isaanii deemanii weeddisuun kennaa gaafatu. Kennaa fudhatu. Birraan yerootti kennaa waliif kennan. Jaalala waliif qoodan. Wal eebbisan. Dubarri Oromoo qunni buqqisuudhaaf gara alaatti yerootti gadi baatudha. Gara margaatti gara ooyiruutti yemmuu itti gadi baatee qunni buqqifatteetoo gaafa fulbaana bultii tokko immoo mandararra randarra deemaa buqqisaa buqqifannaa gurguddaan keessaa deemee xixinnaa guddifannaa burcuu karra duraa dhayinaa buqqisii jettee daa'ima mana sanaa caqasuudhaan ebaluun daa'imaa yaa waaqnaa guddisii jedhanii dubarri Oromoo birraan bari'uu isaatiif mistiraachoo akka ta'u qunnii sana qabataniitoo yemmuu manarrattis itti darbatanidha warra mana sanaatiifis yeroo itti kennanidha jechuudha. Birraan yerootti wal yaadan, yerootti wal barbaadan, yerootti wal argan. Firri ganna lagna guutee wal arguu dadhabee gargar ba'e. Birraa wal arga. Ilillii waliif hira. Jaalala waliif qooda. Hawwii gaarii waliif ibsa. Wal eebbisa. Waliin nyaata. Booka wal humsiisa. Baqsaa wal hubaasa. Masqalannaa jedhamu mootii ayyaanaa jedhama. Mootii ayyaanaa wanti jedhameefi mootii jedha waan dhufu waan dhabu kan jedhu masqalatti hundumtuu hiyyeessa maal godhe waan hariin nyaata qopheeffateet waliin nyaataa waliin dhugaa wal eebbisa walitti gammachuudha irratti. Dukkana keessaa ba'uun namatu wal argaa lagatu irraa galaa inni wal yaade inni wal dharra'e walitti ce'aa walitti dhufaa wal gaafataa wal galateeffataa waaqa galateeffataa. Firri gamaa gamanaa wal argee yeroo itti yaada isaa wal jijjiiru yeroo itti waan karoorfate ittiin raawwatu yeroo itti waan karoorfate sana ittiin raawwate bu'aa isaa immoo ittiin dhamdhamuu jalqabu waan ta'eef masqalli gahee guddaa qaba jechuudha. Yooshii daree masqala fakkaataa daree yooshii daree akka waa gaddaataa daree yooshii daree masqal miila tokkee daree yooshii daree otoon argin sokkee daree yooshii daree. Masqala jechaan masqala gaarii masqala nagaa kan eebbas kan itti fidan kan qotatanii immoo kan itti galfatanis birraan baay'ee birraan birraadha. Qotee bulaa tokkoof dhugumatti ifadha. Dhugumatti gammachuudha. Dhugumatti abdiidha. Kan inni lafatti facaase, kan inni dhoqqeedhaan sukkuumee gateetoo gal booda immoo abdii ta'ee fi firii buufachuudhaaf yemmuu itti qophaa'e waan ta'eef gubaa kana yoo gubu ibsaa kana yoo ibsu birraan kuni dhugumatti quufaa gabbinaa jedhee hawwurraa kan ka'e akkaataa sanaan ibsaa isaa ibsataa jechuudha. Dukkana keessa ifatti yoo ba'u waaqni rooba booruu gannaa nu of galchite
abaaboo birraas nu of kalchii jedheet waaqa isaa galateeffateet malkaa hir'ate kana qaxxaamureet fira gamas jiru gaafachuu jalqabaa maatiin walitti cehaa. Uummanni bacaqee ganna bishaan guutee karaa walitti wal argullee dhabee amma yeroo kanatti bokkaan caamee gara birraatti ba'ee waan jiruuf uummanni keenya booqaa birraa argee birraa ifa'edha. Birraan quufa maasiin maaddiin okoleen okkoteen guutuudha. Midhaan tuja godhata margatu lalisa kalootu kalaa'a. Saawwan ganna roobaa fi qorraan marga ga'aa nyaachuu dadhabantu bayyanata marga dheedanii quufu. Dhaltiin ni mirgisa. Jabbileen aannan hodhanii quufanii burraaqu. Qotiyyoon gateettii jabaata baatan dugda jabaata. Horii kan ganni bacaqii keessatti rakkataa baate garagalee gaafa birraan baree masqala jedhamu horiilleen isa kaan keessaa qalate isa kaan okaa marga gaarii laata fi hora keessaa dhibee keessaa naqa. Hora ammas as jiru kana hora ayeetu jedhama xaba lama jiru. As dhufa horiin naa dhugu raammoon keessaa yaate horiin ofii garagala. Hora ayeetu kan jedhamee foo asii kaatee dulloon yeroo galtu harmi ishii lafatti cobaa deema. Ayeetu cobaa deema. Kanaaf hora ayeetu jedhamee naannoo kuusa ayeetu jedhama irraa gadee naannoo. Masqalatti immoo waannaa akkuma namni immoo qalatee nyaate sana immoo horiin immoo marga bareeda akkanaa kun bareeda akkanaa itti gallakkisanii nyaatu. Horiinis egaa dassi jedhaa abbaan horiis immoo das horiin koo dheede nyaate naanyee akkuma kootti nyaatee miti jedhee gammada Oromoo. Horiin irree kara horaa deemeet hora bishaan dhangaggaa kana dhugaa kaloonis kan guddate kun horiin akka nyaatu bishaan isaa xinnoo qooree fi sangaanis goromsis nyaatee haamessis nyaata argatee aannan maatiidhaaf kan itti kennu jabbileen yeroo itti burraaqxu simbirri yeroo itti weeddistu yeroo hundi ifa waan ta'eef birraa kana jaalatan. Birraan yeroo farda bitan farda sooran gombisa taphatan dargaggoon masqala barii farda yaabbatanii goojetti ba'u gombisa taphatu. Hooyaa birraa birraan bari'ee farda binna yaa ijoollee jedhanii weeddisu. Jabinni fardaa onnee fi qaama dargaggootaa lafa gombisa taphatanitti ilaalama madaalama. Inni ari'atu ulee qal'oo mirmirseetti darbata. Inni jalaa baqatu gaachanaan ofirraa qolata. Haala kanaan waraanuu loluu jabaachuu baratu. Gaafti immoo 17 kan ittiin farda yaabbatanii goodaa yaabbatanii itti waraanan farda koo yaabbadheetan mi'a fardaa itti naqeetan bareedee bareechee kanarra taphadha bakka taphadha nan ari'a argannaan nan waraana. Dhiirummaan dardaranii qeerroo kan ifa ta'u kan mul'atu fardaani. Kanaaf hooyaa birraa barii farda biitii yaa gootaa jedha. Kanaaf hanni gootummaadhaan farda leellisanii jalala guddaa qaba uummata keessatti goota ittiin faarsu fardaan jechuudha. Dabeessas kan ta'e immoo farda isaa seeraan hin sorre farda isaa haala gaariidhaan hin qabannes hin gorsu arrabsoodhaan. Daalee gootuma daalee farduma yaa gadee abbaa sooree yaabbata malee jedhuun. Fardasaa akka inni sirriitti tapha gaarii taphatuu fi sirriitti miidhagee gadi hin bahu hin barbaada. Gaachana isaatillee hin xaragata. Gombisni kun gaalee qabataniiti laallibata tokko kara biraatti dabareedhaan walii galu wal ari'u jechuudha. Fardatu fuudhee jalaan ba'a fardi cimaan immoo daddabee bira gaha gaalee harka irratti cabsu jira. Farda keessaa rukutee kan ha'ee lafaan dha'u jira. Yookaan immoo lafa ga'ee ulee jaraatis fudhatee ta'u kan deebi'u jira hanqasee ta'u deebi'ee ta'u ittiin waraanu jira jechuudha. Dargaggoon humna isaanii kan ittiin mul'isan
dhuguma dhiirri akkanaa jiraa jetta baadiyyaa ogaa deemte. Dargaggeessi birraadhaaf bahee wal argaa shimala ofii qabatee farda ofii qabatee gaachana ofii qabatee birraadha qabata. Birraan jaalala qabdootti qabatan kaadhimaatti naqatan shamarreen shurrubbaa dha'attee wayaa haaraa uffattee ilillii birraa fakkaattee ifatti baate. Dargaggeessi uffatee bareedee shamarree jaallate kaadhimmachuuf filata. Weedduun sossobata. Kan jedhamu guyyaa kunni biqilfachuu akka jedhamu indammoo guyyaa enqudaaxashii kan jedhamu guyyaa sanatti hiriyummaa kan argatanidha. Argatanii galuu jaalallis ta'edha. Ulee bareedduu qabatee goodatti bahee ittiin shawwisa. Ina jedhu. Durba hin heerumneefi yeroo itti shoolamanii miidhaganii bahanii keessattuyyuu ayyaana qaamee kanaan wal qabatee yeroo itti mul'ataniif isaan iyyuu hin sirbu. Qaamee irratti gurguddoo gurgurannee xixinnoo guddifannaa jedhu isaan irra waggaa ayyaana qaamee kana waggaa faarsan jechuudha. Dhiirris warri dardaraa warri qeerroo hin fuudhinis durba tana ilaalanii too intala ebeluutii tuni bareedduudha tuni akkana jedhanii too irra maatii intala warra eenyuti intalli miidhagduun tun jedhanii maatii eenyuti jedhanii kan itti qoratanii fi kan itti wal baranidha jechuudha. Birraan daa'immaniif waqtii addaati. Marga kaloo keessa burraaqu taphatu. Ibiddi yookiin gubaan ijoollee gubaa guddicha dura kophaatti gubama. Daa'imman hangafa isaaniitiif ilillii hiru. Kennaa fudhatu. Eebbifama. Ibidda ijoolleetti nyaata addaatu daa'immaniif qophaa'a. Maatiin daa'imman isaanii ni eebbisu. Ibidda ijoollee kan jedhamutu jira. Gaafa 14. Ibidda ijoollee gaafa sana gubbaatti jabaa jedhee murata. Jabaa laaftuu irraa mureetti manatti galfatee irra keewwata. Innaa ibsaan ibiddi ijoollee qabatu haati warraa abbaa warraa bokkuusaa qabatee yookiin waddeessa qabatee haati warraa callee ishii faayyattee in facaafatti dhuftee gammachuudha ibsaa jabaa sana irra keewwatu. Innaa ibsaan bahu. Innaa achi galan immoo arraffaatti kan jedhamutu jira. Raafuu irraa kan hojjetamu dhangaa gaariitu nyaatama. Birraan ifa ganna dukkanarraa gara ifa birraatti ce'ama. Barattoonni bona barachaa ba'anii ganna boqonnaarra turan gara mana barumsaa deemu. Daa'imman mana barumsaa hin galle dukkana doofummaa keessaa ba'anii gara ifa barumsaatti ce'uuf barnoota eegalu. Mana barumsaa deemnaa handhuura beekumsaa qaama keenya jabeessee isatu nu guddisa jedhanii faarfatu. Yoo masqalatti bahu Oromoon ibsaan ibsata. Ibsaan ibsatu sun immoo booqaa birraatitti ba'ee fuuldurri kiyya ifaa waan jedhu sana qabaa jechaadha. Fuuldurri kiyya ifaa kan jedhu sanaan wajji wal madaalaa jechuudha. Barataanis akkasuma. Barataan kutaa tokkoo ka'eet ani hanga yuunivarsiitiitti waan deemuuf wallaalumarraa immoo gara ifaatitti wallaalumarraa gara qulqullina ifaatitti waa hubachuutti gara deemuutti fudhata jechaadha. Oromoon dursa ijoolleedhaaf ulfina kenna. Kabaja guddaa kenna. Dabballee irraa kaasee jedhu dabballeen hin dhaanamtuu nyaaramtuu jedhu. Dabballeen hin dhaanamtus hin nyaaramtus. Dabballee ilkaan aannani irbaanni ishee aannani in kunuunfamti. Dhalatee ilmoon Oromoo aannan hin dhabu in kunuunfama. Boroo abbaa biyyaati isatti barbaadeen biyyi kan isaati. Kanaaf kunuunfamee akkaataa itti waliin jaalalli dhufu akkaataa itti wal guddisan in barsiisa taa'e. Manneen barnootaa banamanii yeroo barattoonni ganna maatii isaanii bira turan boqonnaa irra turan
amma immoo yeroo itti barumsatti jalqabanuudha. Barnoonni ifaa masqallis ifa jechuudha. Dabalataan yeroo abaaboon adda addaa itti abaaba'uudha yeroo kana. Kanaaf abaaboon sunis ifaa masqallis ifa jechuudha. Barataan kan baratu dofummaa keessaa ba'uudhaaf qophaa'ee barsiisaan qorqorbii isaatti deebi'ee baratoota qaree baasuudhaaf of caala baasuudhaaf qophaa'ee karoora isaa baafatee egeree isaa eeggatu waan ta'eef birraan ifa jedhama. Barichi nuuf ifadha. Fannoon nuuf ifa keenyadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos ifa keenyadha, abdii keenyadha. Kan qotatee qonna gaarii, kan daldalee bu'aa gaarii, kan baratee qabxii gaarii, kan hojjetee mindaa gaarii, akka ta'u hawweedhaafee nama hunda bara gaarii. Birraan ifa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo dhokatee turetu ifatti ba'e, ifatti ba'as jira. Abdii uummataatu daraaree jagodhate. Uummanni Oromoo hawwee fi fedhii gara fuulduraatti qabu abdiin eeggata. Birraatti yaadaa fi mul'ata haaraatu keessa namaa guuta, keessa namaatti lalisa. Kana nutti gubbaatti ta'u nagaa, araara, afaan namaa tokko ta'u. Ilmoon Oromoo kamiiyyuu tokko taatee duudhaa ishii, karaa ishii, malkaa ishiitti bulu ani kana dhabu. Waan karoorfanne yeroo itti raawwanne, waan raawwanne yeroo itti madaallu, madaallee immoo hawaasni keenya yeroo itti bu'aa jirurraa fayyadamaa ta'u waan ta'eef fuuldurri isaa ifa. Hawaasa keenyas fuuldurri isaa ifa jennee kan ibsinu kanaaf. Aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo duratti dura duubatti deebi'ee dhokatee hafe sirriitti ifatti ba'ee akka sirriitti lafa qabatuuf sirni gadaa akka sirriitti diriiree namni sirna gadaatiin akka buluuf mootummaan naannoo Oromiyaa hojii hedduu hojjetaa. Akkuma birraan ifa abdiidha jennu fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos ammoo nuuf kan lolli itti moo'ame, kan jibbii itti moo'ame, kan araarri itti bu'e, kan warri gamaa gamanatti wal ilaalan walitti dhufaniitoo ittiin faarfachuu danda'an waan ta'eef fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos dhukni falaasama isaa kan of kennu. Abdiin waan guddaadha sammuu ilma namaa keessatti fayyuudhaaf, mo'achuudhaaf, dhala godhachuudhaaf, horanii sooromuudhaaf waa hundaafuu abdiidha. Barri haaraan kunis uummata Oromootiif abdiidha. Birraan jaalala fira wal yaadatu wal arga. Birraan quufa ooyiruun oomishaan gombisaan callaan guutama. Birraan abdiidha midhaan daraaretu ija godhata. Hawwii gaaritu milkaa'a. Birraan ifa ganna dukkanarraa gara ifa birraatti ce'ama.